بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من دين برتنا دين إسلامي. إيه. ما شاء الله. أما أنت أنا برنوت الرجل تاني يومي أسي قلتنا. بعد رمضان ما تيجي برتنا أسي قلتنا. إيه. ما شاء الله. أنت جاي تنور على تطلع ما قلت أنا. إيه. ما شاء الله. جزاك الله خيرا مثلا جزاك ربنا وفقك. آمين. تبارك أنت ناقل. آمين. mee ijoollee isin keessa namni tokko lama sadii namni ijoollee hiriyoottan keessanii yookaan obboleeyyan keessan kan biyya biraa baratuudhaaf fudhatanii dhaamsota uumamanii jiraatan amma sodaachuun wanti jaallatanii ayyee meegaa obboleeyyan keenya akka bakka biraa teessanii nu daawwachuu jirtan ijoolleen dilli isin agartan tun ijoollee gaafa duraa nuti walumaanuu dachii irratti biqilchaa turreera jechuudha maashaallah. Har'a kun biqilli nuti biqilchaa turre santu isaan kana fakkaata. Kanaaf isinis warri biyya biraa teessanii isaan kanaaf gaabbuu jirtan ijoolleen teenya sun kisaas taatee lafa gubbarra jettanii rakkachaa jirtan. Kunoo ijoolleen teessan takkisaa taateen jirtu baay'een isaaniitii wajjin akkama turata jedhamu jira. Hedduu gammaddanii irraa jeetin yaada. Akkanumatti isaan kanas rabbii galmaan nu haa ga'u. Isinis bakka jirtanitti ijoolleen biyya gartee namaa deemtanii dha'uu jirtan san. Isaan kanas bakka isin keessatti olitti rabbiin isinillee haa guddisu jettanii akka gartee du'aa gootanii isiniifis dhaama isaaniifis ammoo yeroo isaanii jajjabaatanii akka gartee galma acaanii fi isinillee gammachiisan achumaanis dhaamuufin fedhaa hundi gaa'uun ijoolleen fa'oo xixiqqoo nuti gaafa san dhalchaa turreera. Kanaafuu biqillee teessan isin duuba lafti isaanii teessan hin qorree gammadaadhaa isin jechaa rabbiillee galateeffadhaa ijoolleefis rabbi kadhadhaan isin jee achumaaluu waan dhaggeeffataniif galatoomaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.